Macaafa qulqulluu yeroo qorannu kallattiidhaan akkuma barraa itti ilaalla. Isa caalu ammoo Waaqayyo immoo nu gargaara. Mee akkuma kadhanni godhameetiin jedheen ammallee deebinee kallattiidhaan gara qorannaa keenyatti seeneetiin jennee jechuudha. Iskiriinii isaa sheer godheen waan macaafa qulqulluu irra jiru wajjin hin dubbisaa adeemneetiin jenna. Yaada akka mata dureetti kaasirraan jalqaba. Ergaa Yohaannis 1:2 lakkoofsa 19:21 dubbisaa kana jedha. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Otoo kan keenya ta'anii nu wajjin itti fufuu turan. Okay. Yaada isaa argattanii ta'e yoo ta'e isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti fufuu turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa ba'anii jira. Eenyudha referensiin nu keessaa ba'an jedhaa kun? Maqaa dhaabbataati yoo fudhanne dhaabbata amantii kamiiti? Warra nu Olleejjisis jedhumu, warra Jehovaa qofa jedhumu, akkasumas warra dhaabbata amantii maqaa adda addaa fi moggaasee maqaa garaagaraatiin of waamamu. Adventistiis haa ta'u, Ortodoksiis haa ta'u, Musliimas haa ta'u, maqaa amantii kamiinuu haa jennu. Eenyudha kan irra dhaabbatee dubbiin kun dubbatama. Sababni isaa especially waldoonni macaafa qulqulluu fayyadamanii gaafa namni dhaabbataa ofii jijjiiru yookaan ammoo yoon jedhu dhugaa hubateeru isa namni hubatu saniin gara biraa gaafa godhu yookaan ammoo fakkeenyaaf lallabama. Waldaan Protestaantis hin lallabu, waldaan Adventistis hin lallabaa, Ortodoksiinis hin lallabu, Musliimis akkasii hin lallabaa, warri Olleejjisis jedhanis hin lallabu, akkasumas warri Jehovaa jedhanis hin lallabu. Hundinuu wanti lallabanii dhugaa qabateera gara dhugaa kootti jedha. Okay, gaafa namni dhugaa qabatee waan san qoratee gara dhaabbannaa ofii jijjiiruu barbaadu inni kaleessa biraa bahe ammootu yookaan ammoo iddoon inni jalqaba biraa bahe tekstii kana dubbisaaf. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjiniin itti fufuu turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa maal godhan jedha? Baanii jedha. 21 irra isin dhugaa kana waan hin beekneefan isiniif caafe miti. Waan isin beektaniif dhugaa keessa sobni tokkollee waan hin baaneef isiniif caafe malee jedha Yohaannis yeroo kana barreessa. Ani wanti kana isin caafeef waan kana isin maal hin gooneef miti. Isin hin beekneef miti. Waan haaraa miti. Haaraaf jedheeti. Garuu dhugaa keessa sobni tokkos waan hin baaneef isa kan isiniif barreessuun barbaade. Kanaaf eessa keessaa ba'an warri ba'an sun. Kanaaf adda dhugaa bu'uura ta'e kan namoonni keessaa ba'an laala. Namoonni gareen kunniin hundinuu tarii warra keessaa ba'an ta'uu danda'a. Dhugaan tokko duwwaa. Macaafa qulqulluun maal jedhaa? Amantiin tokko, cuuphaan tokko, gooftaan tokko, Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokko inni hundumaarra jira. Efesoon 4:4-6 dubbifachuu dandeenya. Kanaaf amantii tokko, dhugaan tokko, gooftaan tokko, cuuphaan tokko, abbaan Waaqayyo inni hundumaarra jiru tokko. Amma bu'uura kana ilaalla jechuudha. Namoonni bu'uura kanarraa ba'anii irraa hir'isanii haa ta'u, itti dabalanii haa ta'u, silayyuu garee kanan turre keessaa bayan garee kana ta'uu dhabuu isaanii mirkaneessuudha. Amma gareen bu'uurri kun maalidha waan jedhu macaafa qulqulluu ergaama Yohaannisii qofaan laala. Ergaama Yohaannisiitiin ergaa maalii dabarsuudhaaf akka inni kana jedhu. Mee gubbaatti ol deebi'ee lakkoofsa tokkorraa jalqaba. Lakkoofsa tokko irratti yaada akkana jedhu barsiisa Yohaannis. Boqonnaa 2 lakkoofsa tokkorraa. Yaa ijoollee ko akka isin cubbuun hojjenneef kan isinii caafa jedha. Jala muree cubbuun hojjetinaa akka isin cubbuun hojjenneef gorsi kun kan isiniif kenna. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabnaa innis Yesuus Kiristoos qajeelaadha jedha. Okay. Yoo tariitii cubbuutti banne immoo abdii kutattee kana booda abdiin qabu jettee hin badin. Samii kanama dhabsiisu cubbuu hojjechuu miti. Cubbuun cubbuu ta'uu isaa erga beennee kaaniin booda dhaabbannaa nuti qabnu. So cubbuu akkan hojjenneef kana isinii caafa. Yoo garuu cubbuu hojjenne eenyuun bira? Abbaa bira. Garee biraa biraa. Abbaa biraa. Specifically abbaa biraa. Eenyu qabna? Kiristoos Yesuusiin qabna. Kan maal nuu godhu? Kan nuuf dhaabbatu qajeelaa qabna. Kanaaf maal hubanne? Abbaan jira. Abbaa bira ammoo nu bakka bu'ee kan dhaabbatu jira. Efesoon 2:6 maal jedha? Isin wajjin du'aa nu kaasee bantii samii keessa isin wajjin nu teessa jira. Kanaaf nuti Kiristoosiin keessa jechuudha. Kanaaf abbaan jira. Abbaa bira ammootu kan nuuf dhaabate
ilmi isaa jira. Kanuuf dhaabbatu qabnaa jedha. Inni seenuun Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha jedha. Kanaaf namni bu'uuratti kana beekuu qaba. Abbaan akka jiru beekuu qaba. Abbaa bira ammootu abbaan isa dhiifama godhuudha. Akka dhiifamni nu godhamu ammootu nu bakka bu'ee abbaa fuulduratti kan nu dhiyaatu eenyudha? Kiristoos Yesuus isa qajeelaadha jechuudha. Isa qajeelaadha. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaaf miti. Cubbuu guutummaa biyya lafaatiif malee jedha. Oduu gammachuudha. Cubbuu warra kiristaana ta'aniif qofa miti. Cubbuu addunyaa guutuutiif fureera. Kana jechuun addunyaa guutuutu fayya jechuu miti. Addunyaan hundinuu gara isaatti dhufee isa fayyisaa akka dhuunfaa ofitti godhee fudhatee hin fayya jechuudha. Sababni isaa gatiin dhiiga dhala namaa hundumaa fayyisuuf maal ta'eera waan ta'eef kafalameera waan ta'eef. Kanaaf kun bu'uura jechuudha. Oduu gammachuu addunyaa hundumaaf wangeela bara bara. Akkuma heewwaniif iddoo jannataa keessatti ittiin lallabame kun wangeela bara bara. Kiristoos fannoo irratti gaafa fannifame harkisaa addunyaa hundumaa fayyisuudhaaf gaaka ta'eetiin jedhu gabalteetu kafalame jechuudha. Kanaaf nuti qofaaf miti namoota hundumaa abboomii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya maal goona jedha hin hubanna jedha. Luqam nuuf kafalamuun isaa adda baafamee kan baramu isa beekuu kenna. Sababni isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irraa akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irraa. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin duutu jedha. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin duutu jedha. Itti dabalataan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti akkuma abbaa beeku akkuma abbaan na beeku ani foononni koo wal beennaa. Lubbuu koo dabarsee isaaniif kenna jedha. Yeroo amma jedhaa kan hundumayyuu qabachuu dandeenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 8:24. Isa beekuu qabna jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Abboomii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya maal goona jedha. Hubanna jedha. Amma isa beenne jechuudha ammoo kafaltiin cubbuu keenyaaf kafalame eenyu akka ta'e. Abbaa wajjin kan walitti nu araarsu Kiristoos akkana jedha. Karaan dhugaan jireenyi ana. Anaanal eenyullee gara abbaatti dhaquu hin danda'u jedha. Gara abbaatti dhaquudhaaf kafaltiin cubbuu akka nu kafalame adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Amma isa beekuu keenya maaliin mirkaneessa? Abboomii isaa eeguudhaan. Abboomii isaa maaliin? Dubbii isaati. Abboomota koo jedhee adda baasee kan inni kennedha. Dubbiin guutummaan macaafa qulqulluu abboomii isaa. Gara addaatiin seerri 10 gaara Siinaa irratti quba ofiitiin barreessee Museedhaan gaafa Museen jalqaba quba ofiitiin barreessee itti kenne. Lammaffaallee inni cabsee jennaan maal godhe? Ammallee natti fidi kanaatiin barreessu jedhee quba ofiitiin barreessee Museetti kenne. Kana ragaa macaafa qulqulluutti lafa dhufe. Abboomiin 10 karaa addaatiin kataanidha. Dubbiin isaa immoo hundumti isaanii qajeelfama isaa jechuudha. Kanaaf gaafa dubbiin isaa eenyu isa beeku. Kanaaf Kiristoos maal jedha? Yoo na jaalattan abboomota koo eegaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 15 irraa. Wonderful. Kanaaf abboomii isaa eeguudhaan isa beekuu kennu hubanna jechuudha. Namni isan beeka, namni ani isa beeka jedhee abboomii isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaan isa keessa hin jiru. Warra garee kanaati miti jechuudha. Yoo keessaallee bahe garee kana keessa jira jechuudha. Namni maal jedhu? Namni ani isa beeka jedhu. Garuu abboomii isaa kan maal hin godhu? Kan hin eenye. Tokko Kiristoos abbaa bira akka jiru kan dhala namaatiif araara godhu akka jiru beekuu qabna. Abbaan akka jiru beekuu qabna. Abbaa bira dhaabatee nama abbatti kan araarsu gatii cubbuu dhala namaa kan kafale bakka bu'ee dhala namaa akka ta'e abbaa bira akka jiru beekuu qabna. Lammaffaa cubbuu keenya dhiiniif dhangala'e egaa akka ta'e nu qofaaf addunyaa guutuuf akka ta'e beekuu qabna. Tuqaan biraa immoo abboomii isaa eeguu qabna jechuudha. Amma kunniin warra garee bu'uura san jechuudha. Warra garee bu'uura san warra seera waaqayyoo eegan. Namni an seera waaqaa eega jedhu. Namni ani isa beeka jedhu seera waaqaa inni maal jechuudha. Sobdu. Yoo ani isa beeka jedhee seera isaa inni. Namni dubbii isaa eegu waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baasee hin agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuun keenya nu hubatama jedha. Kanaaf dubbii isaa eeguu qabna. Yoo dubbii isaa hin dhammotu waaqayyoon dhuguma akka jaallannu fiixaan baafna jechuudha. Kanaaf yoo na jaallattan abboomii koo maal godhaa? Eegaa. Dubbii koo eegaa. Waaqayyoon jaallachuun keenya dubbii isaa eeguudhaan mirkanaa. Jaallachuu qofa miti. Isa beekuun keenyas abboomii isaa eeguudhaan mirkanaa. Kanaaf amma tuqaa lama waaqayyoon beekuun keenya kan ittiin mirkanaa tokko abboomii isaa eeguudhaan. Abboomii isaa eeguudhaan. Lammaffaa isa jaallachuun keenyas kan mirkanaa dubbii isaa eeguudhaan. Kanaaf dubbii isaa eeguun yookaan abboomii isaa eeguun isa beekuu keenya isa jaallachuu keenya nu mirkaneessu. Tuqaa lama. Isa beekuu keenya isa jaallachuu keenya kan nu mirkaneessu abboomii isaa eeguudha dubbii isaa eeguudha jechuudha. Kun amma waa'ee garee warra bu'uuraa warra nu keessaa ba'an jedhan saniidha. Garee bu'uuraa. Isaan jiraachuu keenya nu hubanna jedha. Lakkoofsa 6. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irraa deemerra adeemuun hin ta'aaf jedha.
Karaa eenyurra deemerra? Kiristoos irra deemerra deemuu hin ta'a. Kanaaf namoonni gariin bu'uuraa kun warra karaa Kiristoos irra deemerra deemu jechuudha. Warra karaa kanarra ka deeman ammoo irra deebi'ee yaada akka amma dubne yoo liqab warra seera isaa eegan, warra isa jaallatan, seera isaa eeguudhaan isa jaallachuun mirkanaa, seera isaa eeguudhaan isa beekuun mirkanaa, dhiiga isaa dhangalaasuudhaan abbaatti isa raarsuusa beekuudhaan. Kanaaf maal jedha karaa inni irra deemerra deemuu qabna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 irratti isin dadhabdoonni maal ta'a? Gara kootti koottaa boqonnaa argattu. Wanjoo koos morma keessanii maal godhaa jedha? Baadhaa anarraallee baradha. Kun karaa inni irra deemudha. Baay'ee isin dadhabdoonni gara kootti koottaa gaaya. Koottaa jedheetuma akkasii dhaabame. Wanjoo makiyyaas maal godhaa? Baadhaa. Amma gara kootti dhuftanii yoo boqotte akka ofii barbaadanii deemuu hin dandeettanii. Adeemsa keessaniif qajeelfama isinii kennu supervise kan isin godhu ana jechuudha. Namoonni baay'een boqonnaan barbaadu. Kanaaf gara Kiristoos dhufuu jaallatu. Waa'ee Kiristoos yoo isaan dubbate baay'ee gammadu garuu supervisionii Kiristoos hin deemuu barbaadan. Qajeelfama Kiristoos keessa deemuu hin barbaadan. Wanjoo isaa morma baadhachuu hin barbaadan. Akka addunyaatti deemuu barbaadu. Kiristoos hin bira dhufaniis ba'aa ofii lafa kaa'achuu barbaadu. Waan nama qixa gochuun hin danda'amu. Tokko dirqama filachuun baay'ee barbaachisa. Kanaaf macaafni qulqulluun waamicha kan inni godhu. Isa hin beeka jedhee namni karaa inni irra deemerra deemne maal jechuudha? Sobduudha. Abboommii isa kan inni sobduudha. Amma gareen bu'uuraa kun maal akka ta'e ilaalaa irra jechuudha. Amma illee gammaa ilaalleerra itti fufnee lakkoofsa 7 irraa ilaalla. Amma tuqaa lakkoofsa 19 biraan baanu. Michoota koo abboommii moofaa isa durii jalqabee isin bira ture malee abboommii haara isiniif hin caafu. Abboommii moofaan sun immoo dubbicha isuma isin dhageessanidha jedha. Ani waan haaraa isinii caafame. Abboommii durii isin dhageessan sanidha. Garuu iddoo isaa jijjiire. Kaleessa taabota keessa amma moonnee keessan. Abboommii isa durii innis maal jedhe? Dubbii isuma isa dhageessanidha. Waan biraa miti. Kanaaf kun haroonni waan haaraa miti. Kiristaanummaan waan haaraa miti. Ifti haaraa dhufe kan jedhamu ifa haaraa. Dubbiidhuma kaleessa garuu nuuf haaraa akka ta'udha. Karaa tokko immoo abboommii haaraa isiniif nan caafaa. Kunis isa biratti isin birattis dhugaadha. Kunis isa biratti isin birattis maaliidha? Dhugaadha. Ifni dhugaan ammumaa waan ibsuuf dukkanni darboottee jira. Ifni dhugaan yoomiyyuu waan ifu ammayyuu waan ifu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:19 irraa. Kiristoos ani ifa biyya lafaatti gara biyya lafaatti dhufe. Namoonni garuu jiin isaanii dukkana waan ta'eef ifarra maal filatan jedhu? Dukkana filatan. Kun immoo murteedha jedha. Kanaaf dubbiin haaraa miti. Wanti haaraa yoo isin caafe jiraatu dubbiinuma duraasanii. Kanaaf dubbii kanatti namni jiraatu ifatti jiraata. Ifichi dhufeera waan ta'eef dukkanni maal ta'uu jira? Darbuutti. Dukkanni jechuun wallaalummaan Kiristoosiin beekuu dhabuun keenya darbuutti jira. Sababni isaa keessa keenyatti kan barraa'e Kiristoos waan ta'uuf. Namni ani ifa keessa jira jechaa obboleessa isaa immoo jibbu ammayyuu dukkana keessa jira. Tuqaa ijoo biraan baane obboloota. Namni obboleessa ofii jibbu maal keessa jira? Dukkana keessa jira. Dukkana keessa jira. Kanaaf obboleessi keenya ibsuun garatti deemnu hin beeknu jechuudha. Obboleessi keenya jibbuun keenya. Namni obboleessa ofii jibbu gara samiittis deemuu hin danda'u, karaa dhugaa irra deemuu hin danda'u. Wanti abdiin inni qabu hin jiru obboleessi keenya jibbinee jennaan. Namni obboleessa isaa jaallatu ifa keessa hin jiraata. Isa keessas wanti nama gufachiisu hin jiru jedha. Obboleessa keenya jaalanne jechuun abboommii waaqayyoo maal godhe jechuudha? Galmaan geenne jechuudha. Seerri waaqaa waa lamarra. Waaqa akka garaa keetti jaalladhu, obboleessa kee akka mataa keetti maal godhe? Jaalladhu. Eenyudha obboleessi koo inni an jaalladhu kun gaafiin jedhu gaafii baay'ee murteessa. Eenyudha inni? Inni obboloota koo nama Kiristoos du'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis, ergaa Yohaannis kan boqonnaa 2:2 irratti gasinee maal jennee dubbifnu. Nu qofaaf oduu hin taane dhiigni isaa kun addunyaa hundumaa maal ta'e jiga. Kanaaf addunyaan hundinuu ijoollee nuti ijoollee waaqaa. Addunyaan hundinuu erga nuti ijoollee waaqaa taane erga isaanis ijoollee waaqaa taanii nu dirqama maali jechuudha? Obboloota. Cubbuu hojjechuun yakka hojjechuun waan ilaalcha isaaniif qabu hin jijjiiru. Ilaalchi waaqaa yeroo hundumaa jaalala. Ilaalcha namicha waaqaa qabu garuu hin jijjiiru. Waan namicha hin jaalate jechuun namni jireenya barbaraa argata jechuun. Sababni isaa waan filannoo namaan daangessu waan ta'eef. Nu jaalata garuu filannoo keenya hin daangessu. Kanaaf dhalli namaa lafarra jiru hundinuu obboloota keenya. Namni gargaarsa nurraa barbaadu hundinuu. Kanaaf nama lafa kanarra jiru hundumaa jaalachuu danda'u qaba. Akka eenyu akka Kiristoos qara maal jedha? Karaa Kiristoos irra deemee adeemu
qabna jedha. Kiristoos karaa akkamii deeme? Guddina daa'imummaa isaa irraa qabee akka guddummaatti fannoo irratti yeroo fannisan jechi inni dhumaa inni dubbate maali? Waan godhaaran hin beekanii isaaniif uduu isaan isa fannisan. Karaan irra adeemu karaa Kiristoos irra adeeme kanaaf. Kanaaf namni obboleessa ofii jaalalle dukkana keessa jira garatti adeemu hin beeku. Namni obboleessa ofii jaalatu ifa keessa jiraata wanti isa gufachiisu hin jiru jedha. Mee ammas itti fufnee ilaala. Beekaa garee bu'uuraa ilaala. Garee bu'uuraa nu keessaa baan jedhu san ilaala. Kudha tokkorraa. Namni obboleessa isaa jibbu garuu dukkana keessa jira. Dukkanicha keessa sin deddeebi'a. Dukkanichi ija isaa waan jaamseef garatti adeemu hin beeku. Kanaaf lafa kanarra deemuudhaaf sababni isaa Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 1:2 yoo dubbine maal jedha? Lafa kana dukkanni liqimseera, dukkanni limixiin liqimseera. Siif garuu ifti Waaqayyoo siif ifeera jedha. Eenyullee ulfinni Waaqayyoo. Obboloota koo ulfinni Waaqayyoo inni nuuf ife kun jaalala. Jaalala. Jaalalli ulfina Waaqayyoo kan lafa ibsu. Kanaaf yoo jaalala qabaanne garatti adeemnu hin beeknu dukkana keessa jirra jechuun dukkana limixii kan ibsu ulfinni Waaqayyoo sun jaalala isaati jechuudha. Yoo jaalala qabaanne garatti adeemnu hin beeknu. Jaalalli obboloota keenya jaalachuu hin dhalate. Addunsi hagam akka dubbichi dubbii baay'ee murteessaa ta'e. Isin ijoollota nana maqaa isaatiin cubbuun keessan akka isiniif dhiifame isiniif caafuttan jira jedha. Maqaan nuti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa nuuf jedhee du'e isa jaalala nutti agarsiise cubbuun keessan akka isiniif dhiifame isiniif caafuttan jira. Isin obboloota nana isin obboloota nana jedha lakkoofsa 13 irraa. Isin obboloota nana isa jalqabee jiru sana akka isin beektaniif isiniif caafuttan jira. Amma maal jedha gubbaa irratti namni seera Waaqayyoon eenne isan beeku jedha. Maal jedha lakkoofsa 3 irratti abboomii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya maal goona? Ni hubanna jedha. Amma isa beekuu kana manguddootaaf, dargaggootaaf, daa'immaniif isa beekuu qaban kana adda baasee ibsaa. Eenyudha inni beekuu qaban kun? Kan bu'uura ta'e kun lakkoofsa 13. Akkana jedha. 13 irraa isin abboota nana jedhaan abbootaan adda baasee. Isa jalqabee jiru sana akka beektaniif isiniif caafuttan jira. Isin dargaggoota nana isa hamaa akka mootaniif isiniif caafuttan jira jedha. Inni jalqabee ture eenyudha? Jalqaba jechatu ture jechillee inni biratu Waaqayyoon biratu. Kanaaf Waaqayyo tureera. Waaqayyoon bira ammoo maal tureera? Jechi tureera. Jechi ture inni Kiristoos Yesuus mul'ata boqonnaa 19:13. Sagalee Waaqayyoo jedhame. Isa akka beektaniif isinii caafa jedha abboota nana. Lammaffaa dargaggootaaf hoo? Isin dargaggoota nana isa hamaa akka mootaniif isiniif caafuttan jira. Kanaaf isa hamaa akka moo eenyudha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti natti fakkaata. Gara dhumaa irratti jabaadha. Ammoo isinis maal gootu jedha? Hin mootu jedha. Kanaaf inni moo eenyudha? Kiristoos Yesuus. Isa akka beektaniif isiniif caafa jedha. Isin obboloota nana jedha 14 irraa. Isin ijoollota nana jedhaan. Abbootaan jedheera, dargaggoota jedheera, ijoollota nana jedha. Abbaa akka isin beektaniif isiniif caafeera jedha. Isin abboota nana jedheera deebi'e. Daa'immanii maal jedhaan? Abbaa akka isin beektaniif. Abbaa akka isin beektaniif. Karaan dhugaan jireenya nana eenyullee gara abbaan kaga'u hin jiru jedha Kiristoos. Abbaa akka beektaniif. Fariisota maal jedhaa ture? Nuti abbaa tokkocha qabnaa wangeela Yohaannis 8:42 irraa gala. Abbaa tokkocha qabnaa. 39 irraa dubbista. 40 fa'a. Isaan ala kabiraan beenu jedhame. Otoo Waaqayyo abbaa keessan ta'e jedheen Kiristoos. Otoo Waaqayyo abbaa keessan ta'e anas na beektu. Ana abbaa keessaa bahee dhufe. Kanaaf isin anas hin beektan abbaa koos hin beektan jedhaan. 8:39 irra yoo dubbistan. Anas hin beektan abbaa koos maal hin gootan? Hin beektan. 8:19 irraa soori. Tole kanaaf isin ijoollota nana abbaa akka isin beektaniif isiniif caafeera. Isin abboota nana jedheerra deebi'e. Isa jalqabee jiru san akka beektaniif isiniif caafeera. Isuma 13 irra deebi'e jedha. Isin dargaggoota nana isin jaboo akka taataniif dubbiin Waaqayyoo isin keessa akka jiraatuuf isa hamaa akka mootaniif isiniif caafeera jedha. Jalqaba isa hamaa akka mootaniif jedha. Asirratti ammoo isin jaboo akka taataniif tokko. Lammaffaa dubbiin Waaqayyoo isin keessa akka jiraatuuf. Lama sadaffaa isa hamaa akka mootaniif isiniif caafeera jedha. 15 biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuun hin hidhamina.
namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Eenyuun jaallachuun Waaqayyo abbaa ispeesifikali adda baase. Abbaa akka beektaniif isa jalqabee ture sana akka beektaniif akka mootaniif obboloota koo. Ispeesifikali dhugaan dubbii kun barsiisaa kun jalqaba irraa dubbanne abbaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa kana walitti hidheetiin hin jiru. Itti siqnee ilaalleetiin jira. Kanaaf abbaa Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Waaqayyo abbaa jaallachuun nu keessa hin jiru ta'e eenyutu nu keessa hin jiru? Kiristoos nu keessa hin jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 26 iddoo sana dubbiseen itti deebi'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 26 akkamitti akka jaalalli Kiristoos wajjin wal qabatu akka ilaallu barbaadeeti. Moor wal bira qabnee akka ilaallu jechuudha. Okay, 26 irraa maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalalli ittiin na jaallatti isaan keessa akka jiraatuuf. Anis isaan keessa akka jiraadhuuf amma akka beekamus ammas akka beekamu nan godha jira. Argitanii? Jaalalli ittiin na jaallatti isaan keessa akka jiraatuuf. Anis maal akka godhu isaan keessa akka hin jiraadhuuf. Kanaaf jaalalli abbaan ittiin nu jaallate nu keessa jira jechuun eenyutu nu keessa jira jechuudha. Kiristoos Yesuus nu keessa jira. Kanaaf obboloota koo dubbichi dubbii salphaan inni nu keessa akka jiraatu dhugaan dubbii isaa nu keessatti akka galmaa'u. Nuti ammoo maal gochuu akka qabnu macaafni qulqulluun lafa nu keessatti jedhee isa beekuu keennaan inni nu keessatti baay'atni isa akka beektaniif dubbichi isin keessa akka jiraatu isa beektaniif kan isin caafu. Ilaame itti deebi'ee lakkoofsa 15 irratti akkuma amma sila dubbanneetti hin jenne jaalala biyya lafaatti ni hidhamina. Namni biyya lafaatti hidhameetiin jaalala abbaa isaa keessa hin jiru jedha. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaa, jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraan dhufu jedha. Jaalalli abbaa nu keessa hin jiru jennaan wanti sadiin kun ijoodha. Hawwii ijaa, hawwii foonii, jireenyaan kooruun kunniin waan biyya lafaatti maddanii. Kunniin waan abbaa biraa dhufanii miti. Abbaa biraa kan dhufu isa beekuudhaan kan dhufu jaalalatu dhufu. Gadi of deebisutu dhufu. Akka Kiristoos deemetti adeemutu dhufu. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darba. Namni fedha Waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan jiraata jedha. Amma garee kana jechuun gareen bu'uura. Garee warra abbaa beeku, garee jaalala abbaa of keessaa qabu, garee Kiristoos abbaa bira dhaabatee akka isaaf dhaabbatu beeku, garee isa dhiigni gooftaa Kiristoos akka cubbuutti isa furu beeku, garee obboleessa ofii jaallatu, garee obboleessa ofii jaallachuudhaan ifa keessa deddeebi'u, garee waan biyya lafaa koorummaa, hawwii ijaa, hawwii foonii hundumaa dhiisu gareen kun garee bu'uuraati. As keessaa akka bahe hundinuu jalqaba waan keessa hin jirreef keessaa bahe. 18 Wonderful Foundation. Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu urri gubbaarraa bu'uura faawundeeshinii yoo ta'u kanaan akka jiru ammootu Kiristoosiin kan mormu. Kiristoosiin kan mormu kun maal godhanii? Ijoollee yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu ammas warra Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi beeknaa jira. Sababni isaa mormituu Kiristoos dhufeera. Yerichi yeroo dhumaa akka ta'e nuyi beeknaa. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Bu'uura kana keessa hin turre garuu maal ta'an keessaa bayan malee. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti fufuu turan. Utuu silaa kan keenya ta'anii nu wajjin maal ta'u turan? Itti fufuu turan. Haalatti karaatti bu'an turan. Karaatti akka bu'an kan isaan godhe dooktoriin barnoota dogoggoraati jechuudha. Barumsa isa dhugaa dubbii koo kan eeguu jedha. Ifa keessa jiraata. Na jaallata. Na beekuusaa dubbii koo eeguudhaan bara jedha. Abboomii koo godha. Kanaaf warra dubbii waaqaan eenyedha? Warra abboomii isaanii eenyu? Dubbiin waaqaa maalidha kan jedhu mul'ata. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti fufuu turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'ini haa mul'atuuf nu keessaa maal godhan jedha? Ba'anii jedha. Kanaaf eenyudha akka dubbataaru warra lakkoofsa 1 amma 17 akka jiru bu'uura faawundeeshinii kana godhanidha. Bu'uura faawundeeshinii akkuma sirra deddeebi'ee dubbataa ture. Kiristoos cubbuu akka hin hojjenneef isinitti nima jedha. Yoo cubbuu hojjettan garuu abbaa biraa araarsaa Kiristoos Yesuus isa qajeela ta'e qabna. Cubbuu addunyaatiif akka inni du'e obboleessa jaalachuun akka jiru abboomii isaa eeguun akka dubbii isaa eeguun akka malu. Kanaaf warri kana godhan warra faawundeeshinii jaalalaa jiran. Warra hawwii ijaa, hawwii foonii, koorummaa of keessaa buusanii baatanii eenyummaa fi warra ajjeesan. Warri kunniin warra bu'uuraati. Mormituun Kiristoosiin dhufu jechuun dubbii kanan
warri morma hin dhufa jechuudha. Eenyudha warri isaan kana godhan? 20 irraa. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu hundumti keessan beektota jedha. Maanni inni qulqulluun ittiin dibame? Hafuura qulqulluudha obboloota koo. Hafuura qulqulluudha. Sababni isaa Kiristoos abbaan Kiristoos maaliidhaan dibe? Hojii ergamootaa boqonnaa 10:38 irraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Eenyuun dibame Kiristoos? Maaliidhaan dibame? Isin maal taataniittu jedha? Dibamtaniittu. Maaliidhaan? Isa qulqulluu sanaan. Hafuura qulqulluu maal ta'aniitu jechuudha? Dibamtaniittu. Obboloota koo. Dhugaarra kan nu dhaabu isa kana. 38 irraa isin dubbisa. 38 irraa isin dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 10:38. Akkas jedha 38 irraa. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute innis naannee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Abiyuusin Waaqayyo isa wajjin akka ture maalidha? Beekamaadha. Maaliin godhee hafuura qulqulluudhaan isa dibee humnaan isa guute jechuudha. Kiristoos maaliidhaan dibe? Macaan qulqulluun akkana jedha. An bishaaniin isin cuuphaa inni dhufu sunoo hafuura qulqulluun ibiddaan isin cuupha. Kanaaf Kiristoos Yesuus isaan maal taatanii waan ta'eef jedha macaan qulqulluun dibamtanii ta'u waan ta'eef. Lakkoofsa 20 irraa. Lakkoofsa 20 irraa isin garuu isa qulqulluu sana dibamtaniittu hundumti keessan maalidha jedha? Beektota jedha. Kanaaf beekumsa kennaaf bu'uura akka ta'u dibamuu kenna. Maalidha? Hafuura qulqulluudha. Dhugaa hundumattuu isin keessa kan jedhamee waadaan of galame hafuura qulqulluu isa ittiin dibamne jechuudha. Kanaaf dubartoonni guyyaa keessa wanti maal ta'an ittiin dibaman guutaman jechuudha. Kiristoos hafuura qulqulluun dibame hafuura qulqulluun maal ta'e guutame. Hin guutame ittiin dibame. Nus hin guutamna ittiin dibamnas jechuudha. Kanaaf isin beektota jedha. 21 irraa isin dhugaa waan hin beekneef isiniif caafe miti. Waan isa beektaniif dhugaa keessaa sobni tokkollee waan hin baaneef isiniif caafe malee. Dhugaa kana keessa maal gochuu hin dandeettan? Soba baasuu hin dandeettan. Akka soba hin baafne isinii barreesse malee waan dhugaa hin beekneef dhugaa beektu dhugicha irra garuu maal ta'u jabaachuu qabdu faawundeeshinii isaa lafa gadhaabachuu qaba. Keessaa soba baasuu hin dandeettan. Kanadha kan inni jedhama. 22 irraa waa'ee mormituu gooftaa Kiristoos isa gubbaarraa dubbata. 22 irraa isuma Yesuus kun Kiristoos yookiis masicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree jedha. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kana jedha. Inni abbaa fi maal godhu? Ilma ganu isa kana jedha obboloota. Abbaa fi ilma ganu jechuun maal jechuudha? Abbaan dhugama maqaa abbaa jedhu fudhate malee abbaa miti jechuun gantummaa. Ilmi maqaa ilma jedhamu fudhate malee dhuguma ilmaa miti. Kan jedhu kunis maali? Gantummaadha. Sababni isaa abbaan maal jedheera? Ilma koo kanan jaaladhu jedheera. Kiristoos yaa abbaa jedhee abbaa ofii waameera. Kanaaf kana ganuun abbaan akka jiru ganuun ilmi waaqaa ilmi abbaa wajjin tokko ta'e eenyummaa qaba. Hin jiru jechuun gantummaadha. Mormituu Kiristoos. Itti dabaluun illee mormituu Kiristoos. Tokko tokko isatti dibamne jedhu kan dibanii akka qaama biraatti fudhanii qabu. Kunillee gantummaa. Macaan qulqulluun ifa godhee lafa kaawwante 23 irraa namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooman qabu. Namni ilmicha ganu abbaa wajjin firooman qabu. Ilmi ilmaa miti. Maqaa ilma jedhu fudhame malee hojjette gantuudhaati. Gantuudha namni kana jedhu. Kana hojjennu ammoo abbaa wajjin firooman qabu. Sababni isaa ergama Yohaannisii kana boqonnaa 5:9 irratti abbaa sobduu taasifte jedha. Dhugaa ba'iinsa abbaan ilma isaatiif dhugaa ba'e. Maal jedhee kun ilma kiyya isaan jaaladhu jedhee isa abbaan dhugaa ba'e ati ammoo sobduu taasisa lakki inni ilmaa miti jedhaattan. Atis abbaa miti maqaa abbaa dabala jedhaattan. Biraallee itti dabalee lakki maqaadha. Waaqayyo nu gargaara. Dhugaan faawundeeshiniin kana as keessa akka itti dabalees irraa hidhises dharaa keessa hin turre akka keessa hin jirre mul'isuuf keessaa ba'e jechuudha. Inni isa kana. Namni abbicha ganu namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooman qabu. Ilmicha amanachuunsaa kan beeksisu immoo abbicha wajjin firooma qaba. Ilmicha amanannee abbicha wajjinis firooma qabaanne karaan dhugaan jireenyi anaan ala eenyullee gara abbaatti dhaquu danda'u isa jedhame san karaa san qabachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. 20 irratti isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniitu waan ta'eef. Kan jedhu kun dibanni kun 27 irraa isa kana qofa dubbiseen xumura. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa waan jira. Maal inni dibanni? Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisu hin barbaachisu. Dibaticha isa ittiin dibame sanitti hafuurri isa inni dibata jedhame. Kanaaf dibanni kun maal inni dibata jedhamu hafuura jechuudha. Kun waa'ee waan hundumaa isin hin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Somni keessa hin jiru.
egaa akkuma inni isin barsiisutti itti maltaa jiraadha. Roomeen 8:16 hafuurri keessan hafuura inni wajjin walii galee hafuura waaqayyoo wajjin walii galee. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:11 irratti waa'ee yaada namaa keessa kan jiru hafuuruma namichaati. Waa'ee yaada waaqayyoo laga beeku hafuuruma waaqayyoo keessa jiru. Kanaaf dhugaa irratti dhaabannee abbicha wajjin dhimmicha wajjinis tokkummaa qabaachuu akka dandeenyu. Akka barraa'e isuma barraa'e dhaabachuu akka dandeenyu. Dhugaadha. Waaqayyo karaa addaa hunduma kenna yoo nu haa eebbisu. Eebbifamaa lafa nagaa oolaa.